Aisha marka funi daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha akkuma isin gaaffii na dhiyeessitan jechuudha. Foziyaan eessa jirti, eessa baddee, maaliif baddee jettanii warri na gaafataa turtan jechuudha. Har'a kun Foziyaa qabee isiniif dhufee jira. Har'a gaaffii hedduu isii gaafadha jechuudha. Gaaffii hedduu isii gaafadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti na wajjin turan affeerraa fiyyaa. Ni Foziyaan hoo maal jettee nagaa isin gaafatti? Karuma isii dabarsa. Ashama argafuuni daawwattoota fi kabajamtoota kushraa ibsuu akkamitti jirtanisin jedha. Ani nagaan qabasin jedha. Nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti sin dhaqqabu. Tole ka daawwattoota keenya gaaffii isinatti dhiyeessisaniif bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamuree har'a isii qabee isinii dhufe. Foziyaan akkasiin jirtu har'a baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Foziyaan itti bareedee jira. Uffata aadaatiin faayamtee jirti. San qofa osoo hin taane ka itti bareedee jira jechuudha. Foziyaa maaliif itti bareedee, maaliif akkanatti dhuftee yoo jedhee ka gaafadhu taate yookiin isheen salphumatti daawwattoota kiyya warra na jaalataniif jecha babbareedee dhufee jechuu dandeessi. Mee kanumaaf karaa isiitti dabarsaa maaliif baddee eessa dhaqxee maal qabattee dhufuuf yaaddiin karuma isiitti isiniif dabarsaa maal akka jettu immoo ni ilaala. Gaaffii baay'ee ciccimoo immoo anatu booda dhiyeessaaf waan ta'eef kanaaf mee karuma isiitti hin dabarsa. Duraan dursee naaf fe'uu keessaniif hedduu galatoomuu isin jedha. Maqaa daawwattoota beeksisan jechuudha. Wanti ani badeef xiqqoo waan natti hin tollee fi haalli naaf hin mijoofne. Inshaallah kana dura badeetan jira. Fuulduratti immoo hin baduu isin jedha. Wanni akkatti faayamee babbareedee dhufeef daawwattoonni yeroo hedduu waan nan arginee fi mee uffata aadaa kana oolan uffadhee daawwattoonni kiyyarree hedduu itti tola, isaanan gammachiisa, sapiraayis isaan godha jedhee yaadeetanii. Uffanni aadaa kun immoo hundum keessanuu akkuma beektanitti uffanni aadaa nama uffataa hin bareecha waan ta'eef bareeduma hanna bareechee huccuu bareedaa uffata aadaa kana waan ta'eef akkanas ni jira. Tole ka daawwattoota keenya argitanii isiniif jecha bareeddee dhufte jechuudha. Amma Foziyaa dursumaan jechuudha gaaffii ajaa'ibaa si gaafadha. Seifuu ba'ii beessa kanaan hin jenne qofa Foziyaa gaaffii siif dhiyeessu kanaaf maal yoo jette seifuun jechuudha nama booda waan namni daa'imummaa isaatirraa dalage hunda baasee nama agarsiisa beekte. Kanaaf mee dursa waan si qunname wayii osoo si gaafadhe si wayya moo gaaffiidhaan eegalu wayyi? Rakkoon qabu tarma sin tole na gaafachuu hin dandeessa. Tole waan si qunname booda natti himtaati akka odeeffannoo nama biraatirraa argadhe jechuudha hiriyoota kee kaatii wajjin. Dur jechuudha biyya baqaa kana keessatti erga dhufteen booda namni yeroo wala dhufu afaan hin beeku, haala nyaata biyya sanii hin beeku, haala hedduutu jira beeke. Gaafa dirree xayyaaraa buutee jette uummata laala uffata gurraacha kana uffateetiin deemu jechuudha. Uffata biyya kanaa ni beekta. Abaayaa yookiin baaltoo isa jedhamu kana dirataniitiin fuula dhuunfatanii deemanii. Ati immoo akka namoonni tokko tokko irratti himeti jechuudha. Yoo namoota uffata gurraacha uffatan akka aadaa naannoo keessanitti namni uffata gurraacha uffatu waan gaddufaatti sitti fakkaata akkasitti beekta. Yoo kana hunda argitee jettu kana obboleessa irraa du'e kana haala irraa du'e jettee jedhaniiti mee asirratti maal jetta? Daawwattoota keenyaaf mee ifa godhe dirree xiyyaaratirraa buutee hanga mana dalagaatitti yookaan deemti mee waan suqunnaan? Dhugaadha moo soba? Dhugaadha soba miti. Akkuma na gaafattetti akka aadaa naannoo keenyaatti huccuun gurraachi nama firri yookiin immoo nama itti dhiyaatu tokko obbolaawwan yookiin abbaa namuma itti dhiyaatu tokko ooyirraa du'an yookiin hoggaa irraa umrii ta'an wanta gurraacha kana amata hanga nama san dagatanitti dagachuu osoo hin taane nama kana nama waliin dhalatan tokko yookiin haadhaaf abbaa dagachuu hin danda'anii yeroodhaaf amma azaniin garaadhaa bahutti uffata gurraacha kana uffatanii jechuudha. Akka aadaa naannoo biraa jiraachuu danda'a. Naannoo keenya immoo wanta akkanaa kanaan uffatan hoggaa namni jalaa du'e waan ta'uuf akkatti ilaalee waan jedhu ani biyya Arabaa anan beeku waan hojjetaniitu dadhabbii qabaatanii maallaqa kana fidan natti fakkaanne akka waan maallaqni lafarra guutee lafarraa haru wayii natti fakkaate hoggaan dhufu maal biyya akkamiitan dhufee biyya akkamiitan dhufe biyya tana jalaa haadhatu du'e, tana jalaa abbaatu du'e, tana jalaa obboleessatu du'e kan mooduun lakkaa'u guutumaan guututtu namni akka waan huccuu nu aadaa uffannu kanatti akka aadaatti uffachuu isaanii hoggaan argu mataadhuma qabadheetan
biyya birrii lafaa guura nuduun ta'in biyya namni itti dhumuun dhufee jedhee baay'ee gaddee namni miica'oota akkasuma waliin jira ture. Akkasumatti bar Foziyaan maaliif akkasitti yaaddaa atiin argine ta'a malee gara noo akkana gara Finfinnee irree dhuftu namoonni tokko warri uffata kana uffatan hin jira abayaa jedhama. Kanaafuu akka aadaatitti keessattuu biyya kana keessatti immoo aadaa waan ta'eef kuni namni jalaa du'eeti miti naan jettee akkasis hoggaa jettu immoo inuma hin amanne maaliif ani rifaatuun na keessa jira rifaatuun na keessa jiru maa inni rifaatuun kiyyaasuuf biyyarraa maafan bahee osoo hin taane maallaquma lafaa harasuun meerree ammaatti taran argaa jiru maallaqa odoon taane misgiina karaarra dhaabbatee kadhatu qofa jechuudhaan rifaatu kan kana keessa jira jechuudha. Okay, daawwattoota keenya asumaan jechuudha. Namoonni tokko jechuudha gaaffii hin taanes kan nama gaafatan jira. Maaliif amma jecha Foziyaan jette irratti ati amantiin kee musliimaa? Musliimni immoo uffata akkasii uffateetiin qaama isaa sattarataa. Ati maaliif akkas jettee jechuu warri dandeettantu jira jechuudha. Koomentii jalatti dhibba jechuudha warreen akkas jettanii barreessitan hedduu waan jirtaniif jecha Foziyaan akkas jechuu isiiti miti. Maaliif akka aadaa naannoo isaaniitti jechuudha. Hundi isaatu naannoo qaba waan ta'eef akka naannoo isaaniitti yookaan namni irraa du'ee jedhee uffata gurraacha namni diratan hedduutu jira jechuudha. Isin kabeetu akkasitti. Gaaffii akkanaa immoo Foziyaan akkana taatee maaliif akkas jettaniitiin gaaffii akka irratti dhiyeessin as maaliif isin himaa maaliif isillee waan isii qunname waan ta'eef jechuudha. Okay, Foziyaan ammas jechuudha dabalataan waan biras ammas hiriyootuma keessa irraa qoradhee kan argadhe osoo gaaffii deebii kanatti hin seeniin afaan Arabiitiin jechuun sabaa jechuun akka biyya keenya sa'a torba booda miti sabaa jechuun immoo akka biyya kanaatitti subiidha jechuudha yookiin sa'a takkatti jechuudha. Ati immoo kan qabattee jette sa'a sabaa sanitti ka'iiti uffata torba tokkotii isin jette namtitti. Yoo isin akkas hin jettu immoo ati immoo an akka isaanis irraa argadhee beeki. Ati immoo akkamitti uffata 70 guyyaa tokkotiin ooluu danda'a? Akkamitti uffata kana miiceetiin tokkosuu danda'a jetteetiin itti gadditee jedhama. San malees jechuudha sa'a sabaa sanitti ka'ii yoo isin jedhan ati teettee erga uummanni sa'a dabarsee waan irraa ka'uuf jecha isaan sa'a sabaa sanitti subitti ka'iiti dalagii yoo isin jedhan ati immoo akka sa'a torbaa teetteetiin sa'a torbaa keessan eeggataa jirta jedhanii mee asirratti immoo akkami ati wanni kun dhugaadha moo soba? Dhugaadha sobaa miti. Yeroo san reefu haaraadhas afaan irree hin beeku biiroorraa mana boqonnaatirraa nu fudhatanii reefu guyyaa lama immoo akkana ta'eera afaan olii galtee hin qabnu sa'a sabaa tomorrow naan jennaanumaan boru sa'a torbatti ka'e waan akkanaan jette wayii natti fakkaate. Hoggaan anani ol ka'ee sa'aatii ilaalu sa'aatiin torbaa sun hin ga'u. Ani sa'a sabaa kana anan eeggachaati jiru guyyaa. Sa'a torba jechuudha. Sa'a torba guyyaa. Sa'a torba inuma hin ga'u. Sa'a kana nan eeggadhan irratti guyyaa ta'e. Sa'a torba bira taree sa'a halkan guutuu ta'aa bule waan ta'eef sa'aatii torba ganamaa sana taree. Gaddeemutti jiraas reefu gana sa'a 12 sa'a 11 akkan moodoo jedhu sa'aatii tokko irra ga'ee kanuma keessa ijoolleen mana barumsaatti dhufanii ol dhuftee waarratteet maal akkanaan jettu naaf hin galu natti dudubbattee dalagduu haadha isheetitti deemtee tan afaan barattee jirtiyyuu sa'aatii akkana ka'ee jedheenii hin kaane maalinni naan jettee jennaanin ofuma isheetiif sa'aatii torbatti ka'e naan jette sa'aatii torban eeggachaati jira sa'aatii torba hin taane reefu sa'aatii tokko jedhee sa'aatiin tokko kun akka biyya keenyaatti sa'aatii torba ta'eera jechuudha. Ani garuu sa'aatii torba tanan eeggachaati jiru tan isaanii sa'aatiin torba tan isaanii galgala halkan keessaa sa'aatii tokko akka galgala keessaa sa'a tokko akkuma jennutti isaan galgala keessaa sa'a torba tan ta'uu sanan eeggachuutti jira. Akkasitti olii galtee akkasumatti akkana naan jettee miica'oon afaan beektu sun inni biraa immoo wuccuu sabaa naan jette akka afaan Amaariffaatti fudhadheetan sabaa jechuun afaan Amaariffaatiin hundumti keessanuu akkuma beektanitti 70 jechuudha.
70 nan jennaan afaan Amaariffaatiin fudhadhee 80 70 akkamitti niitattiin tun ani reefu haaraadha reefuun biyyarraa dhufa 70 miti 80 miti huccuu takkaa'u guyyaa tokkotti tokkosuu hin danda'u akkamittaan gana tokkosinaan jettee dheetan mana irribaatitti ol seenee mastaawotii guddaa tokko jira isa laalee dhaabbata kiyya of laale. Yeroo san yeroo ammaa kana sirriitti nama guddoodha yeroo san garuu dhaabbata kiyyarraanis ta'e umrii kiyyarraanis ta'e baay'ee xiqqoo waan ta'eef namni hedduun si fudhannu naan jedhanii turanii daa'ima jedhaniiti jechuudha. Amma garuu nama guddaan ture yeroo san akkas naan jennaan aarii keessa darbee mastaawotii san daawwitii yookiin mastaawotii san laalee dhaabbata kiyya laalee akkatti of mattareetan dhaabbata kiyya kana laalee boo'a tureeyyu. Akkamitti nama hangana ga'u kanaaf wanna akkanaa kana naaf yaaddee 70 80 tokko sinaan jetti jedhee yaadee boo'a ture ol deebi'eetan afaanuma keenyaan akkamitti akkana naan jette jedheeni olii galtee waggaa dadhabne dalagduu haadha ishee bira waggaa fudhattee deemtu akkana jettee waggaa itti himtu maaliif walloltan jennaan ani akkamittan huccuu 70 80 tokko guyyaa tokko keessatti jedhee itti micaa'oonirree wanni akkana nama qonnamaa aanarree waan hedduu waan nama muddate waan ta'eef akkana jechuun akkana jechuun akkana itti waan hundumaa natti himtee jechuudha. Okay, Foziyaan galatoomii daawwattoonni keenyamee warri wanta akkanaa kun isaan mudate nallee mudate jettanii warri yaadan jechuudha. Koomentii jalatti akka nu barreessitan abdiin qaba. Maaliif jechuudha namoonni tokko shanxaa fidiyoo jedhanii shanxaa warra fidutu jira. Namoonni tokko immoo taargaa fidiyoo jedhaniin akka afaan biyya biraatti jechuudha nama gabbaa'ee makiina irraa taargaa buqqisuu fa'aatu jira. Kanaaf isaan qofaa miti warra dhiirallee waa hedduutu nu mudate jechuudha. Kanaaf mee warriin mudannoo akkanaa qabdan karaa jalaatitti naa barreessitanii jechuudha. Mudannoo teessan kanas isiniif deebiseetiin akka wajjin gadda duraan keessa dabarsitan akka wajjin laallu abdiin qaba. Kana qofaa miti mee Foziyaan ammas jechuudha yeroo baay'ee jechuudha naaf himtee jirtaa umriin kee xiqqoo waan tureef maktabas yeroo teettetu jira san malees jechuudha akkasuma taatee jechuudha namoota hedduu bira yoggaa teettumaa akka hiriyoota irraa odeeffadheetti namoonni hedduun akkas jaalatan araboonni akkas jaalatan san malees immoo akka ati barumsas isaan bira teettee baratan warriin si gargaaraa turantu jira jedhanii mee asirratti mee araboona duraan bira turte keessa ka si miidhanii jira jettee yaadamoo mee waan biraa waan isirra ga'ee waan si qunname mee waan beekturraa mee yoo ka yaadatu taate irra deebitee osoo daawwattoota keetiif barumsa akka ta'uu fi warreen immoo ammas haaraa biyya isaatirraa bahee baqaadhaaf warra baqaaf deemu jechuudha mee asirratti waan ati gorsitu maaltu jira mudannoo keetirraa kaatee. Mudannoo kiyyarraa ka'ee wanni nani indagatiin tokko biyya kiyyarraa ba'ee ishii fudhannu maaliif biyyarraa hoggaan ba'u dallaalaan anana fide ijoollee dhaanii paaspoortii kiyya baafadheetan kaadhaa jedheetan baafadhee yoon garuu yeroo sanitti dallaalaan anana fide mooyyuu yeroo ati deemuu barbaaddu sanitti cufamuu danda'a. Waan ta'eef yeroo amma itti jirtu kanatti deemte sirriitti siqee balanii nama akka keetii kana hin barbaadanii kana fidii saffidii waan adda addaa si ergachuudhaaf daa'ima waan taateefu namni akka keetii kun arabatti tora waan nan jedheef ani yeroo san waan natti manguutuun dhugaa natti fakkaata waan ta'eef egaa akkas ta'aanan jedhuun waan kana maafan paaspoortii kiyya baafadhee taa'a amma nas taa'u san achi deemee oonuun hojjetadhe wayyuu jedheetan gara biyya kanaa dhufee jechuudha. Eegan dhufe garuu waan dagachuu hin dandeenye na qonname jechuudha. Innis maalinni namni na fudhachuu dhufe na laalanii takkumatti tun nyaattee asitti guddachuu dhufte moo hojjettee nu jiraachisuu dhufte jedhanii na dhiisanii deemanii eegas immooyyuu namni ijoollee qabna ijoollee keenya waliin guddattee akka ijoollee keenyaatitti jiraattii jedhanii na fudhatanis hin jiranii warreen bira seene hedduu na jaalatan waan biraatiif osoo hin taane
namni kun hojiidhaaf irree ani dandeettii qabaadheen hojjedha osoo hin taane wanni hundumtuu kennaa rabbiiti. Kennaa rabbi irraa ta'ee warri nani hojiidhaaf bira seenu hangaarraatitti hedduu na jaalatanii waan hundumaanuu inni tokkoffaa immoo dafeetan olii galtee nama qaba. Warran bira seenu bira warran bira hojjedhu bira ani abashaadha yookiin immoo aniin kun nama biyya biraatii jedhee sammuu kiyya keessatti yaadee nama saniin adda of godheetoo waan taane yaadu dafeetan ijoollee yoo qabaatan ijoollee san waliin taphadhee kolfee olii galtee waan qabuufan kanumarraan an ka'e hedduu na fedhanii arabni immooyyuu nama ijoollee isaanii waliin taphatee wajjin waa hedduu waan jedheetoo olii yeroo dabarsee ijoollee isaanii waliin kokkolfu iffedha waan ta'eef kanarraan an ka'eef hedduu jaalatanii. Tole asirratti amma wanni ati uummata keetiif dhaamuu qabdu jedhee ani yaadu jechuudha. Yeroo sanitti akka hiriyoonni kee jedhanitti yoggaa dirree xiyyaaraa geettu hiriira si galchaniiti. Yeroo sanis akka waan umriin kee xiqqoodhaa eessa deemtaa jedhanii achis si dararaa turan jedhanii. Mee warra umrii akka keetis daa'imummaan biyya isaatii bahu warreen immoo sammanis jechuudha daldalli shawwadee yookiin sobeetiin biyya isaatii baasu mee maal dhaamuufi feetaa mee waan dirree xiyyaaraatti sirra ga'es asumaan daawwattoota keetiif himtee jechuudha. Dhaamsa moo ijoollee xiqqoolee reefu lafaa dhufan jechuudha warreen umrii isaanii hojiidhaaf hin gahin sa'a isaan itti barachuu qabanitti barumsa isaanii dhiisaniitiin kara biyya namaatitti baqachaa jiran kana jechuudha. Mee ati waan asirratti dhaamtuuf maaltu jira mudannoo keessan irraa kaasiti? Gaaffiin kee inni duraa sirriidha. Maalinni dirree xiyyaaraatti wanni na qonname hiriiranitu jira. Akka dhaabbataatiin akka umriitiinis ta'ee achi keessa hoggaa seenan paaspoortii namarraa fuudhanii amata meeqa jedhaniiti irra deebi'anii barreessanii jechuudha. Achi keessatti akkuman karra ol seenetti paaspoortii narraa fuudhanii nagaafatan hoggaa nagaafatan umriin kee meeqanaan jennaan amata 18 jedheen. Garuu yaa ta'u malee paaspoortii kuyyarra an jiru amata 22. Garuu amma fedhes umriin isaa 30 haa ta'u hanga fedhes haa ta'u namni sun umrii isaa namni guddaa ta'es gadi siqsee hanga ta'etti maani garuu umrii kiyyaa ol godheetan paaspoortii kiyyarratti 22 jedhee waa wannoo jedheefan meeqanaan jennaan. An paaspoortii kiyyarra jiru jennaan miti amatummaan keetan dhugaa meeqaa naan jedhe amata 18 jedhee dhugaa jettaa naan jedhe dhugaan jedha jedheeni ittaaree bira tare maaliifan ittaaree dallaalummaan na fide kun guyyaa duraan naan jedhe sunii fi guyyaa lammataa bararuudhaaf hoggaan qophaa'ee itti dhufu waan biraan naan jedhe qophaa'ee hoggaan itti dhufu sun akkumatti na laalee tana amma mucayyoon amma na geessi maaliif xiqqaattee maali naan jedhee caammaa qaaqaa yaa uffattu caammaa miila qabu kan isa uffadhu kobbortaa uffadhu akka waan umriidhaan guddoo taatee gabaabbatte wayii akka itti fakkaatutti si deebisanii maallee jechi kun waan na keessa jiruufu akkuma inni jedhe sanittuu na deebisan jedhee yaadii waan qabuufu namticha sanii maa itti beekta umrii kiyya amata 18 jedhee bira taree. Deebinee mooyyuu gara xiyyaaraatti seenuudhaaf hoggaa jennu hiriira akkatti dhaabbataan nu dhaabanii hiriira dhaabbata kiyya malee tareen warra gurguddaa cinaa dhaabbadhee jennaan inni isaan hedduu narra dhedheeraa nama lama jira. Anchi nee jedhee gottoteetuma na baasee sintaamatish naan jedhee akkunumatti ilaalee gilmixisa godhee amata 18 jedhee paaspoortii laa yaallana naan jedhe. Yenee ermeen oyin jedheen jennaan intaataan jedhee deebisee jennaan haadhiti yoggaa na dhaltu mataa qabde moo na dhalchiteetti fakkaate jedheetti dubbannan namtichi kanuma keessa haare arrabni kee dheeraa dheedhee na dhiisee dura taree. Innaa kan kanas na qoonnamee jechuudha waan ani daganne warri nani dhaamsan dhaamuu barbaadu dallaalaan nama kijibuu danda'a maaliif maallaqa saniif jechuudha. Kijibuu danda'a qofa osoo hin taane sirriitti nama kijibaayyuu. Sirriitti kijiba maaliif waan inni irra ga'ee argeefanii jechuudha. Warroonni ani yeroo sanitti yaada biyya ormaa kana dhufuu waan fedhuu qabuufan. Maaliif biyya ormaa waggaa biyyatti nama haasa'an akka waan guddaa wayii
akka waan dadhabbiin qabne wayii jedhanii waan haasa'aniifan barumsa baradhee maal bu'aa qaba baradheetis bu'aa waan hin qabneefu achi deemee birruma lafa jiru san guura jedhee kan dhufee jechuudha. Maaliif baradheetis oonan bu'aa argadhe hojii hin argadhu warri barate eessa ga'e jedhee kana waan yaaduuf garuu wanti akkasii sun gowwummaadha. Maaliif arrarra taa'ee hoggaan biyya ormaa kanas argee bakka yaade kanas ga'ee hoggaan yaadu dhaabbadhee wanti akkanaa kun gowwummaadha. Odoo yeroo san jabaadhee baradhee raadhee rabbiin hoo jedhee bakka yaada kiyyaa ga'uu nan danda'a yookiin immoo bakka warri kiyya yaadan nan danda'a jedhee yaadee ture. Yaa ta'u malees yaadni kiyya kinoo kana tureyyuu baqadhee tan jira. Garuu yaada warra kiyyaa guutuu ifeeni. Namni kamiyyuu warri isaanii ijoolleen isaanii baratanii too waan ta'erraa akka ga'aniif fedha waan ta'eef yaada warra kiyyaa guutuu wadhure yaada kiyya baqattummaa yaadee ture kinoo as ga'ee tan jira. Warroonni wanta akkanaa yaaddanuu jiraattan warri wannan taane yaaddanii biyya hambaatitti baqattanii wanni akkanaa sin qoonname hoo jiraate tan taree fakkeenya namaaf ta'uu qabdanii fakkeenya namaaf ta'uu qabna waan akkatti nu qoonnamerraa obbolaawwan keenya yookiin immoo nama naannoo keenya jiranirraa nama akkanaa wanna akkanaa oo ayyaadan oo jiraate wanta akkanaa yaadinaa jennee nama saniif fakkeenya barumsa ta'uu qabna jechuudha. Warri wanti akkanaa yaada malee biyya namaa yaadneetoo biyya namaatitti baqanne bishaaniif midhaan keenya waan ta'eefuu yaada keenya qofa odoon taane waan rabbiin nuu katabe san waan jiraachaati jirruufuu haaruu hin qabnu oomaa miti. Biyya ormaa barumsa caalu jechuudha. Daftarumaaf iskiriiptoo qabatanii barachuu qofan nama hanqata malee kunuu barumsumaa jechuudha. Biyyi namaa kunuu rakkinni nuyi keessa dabarsinee waa baay'ee qaba biyyi namaa. Namni gammachuu gammadu akkuma jirutti hanga duree hin jira tan lubbuun isaa darbuu hin jira nama hedduu jira waan ta'eef kunirree barumsaa jechuudha. Kanaafuu nama biraatiif warroota biyya keessa jiranii obbolaawwan keenya umrii malee biyya namaatitti baharaanirree waan adda addaatiin tahariiba deemanii baqatan kanaaf fakkeenya ta'uu qabna. Kanaafuu obbolaawwan keessan biyya namaatiif akka baqatan akka yaanne warroonni anatti toleeraa obboleettiin tiyyarree dhufuu qabdii mucaa'oon adaadaatii yaataneessuma kiyyaa aana deera kiyyaa jedhanii warri nama fidanirree hin jiranii akka sanitti toletti nama sanitti hin tolu waan ta'eef baqattummaa namaaf hin yaadinaa oo dandeessan biyya isaanii keessatti hanga dandeettii isaanii baratanii hojjetanii akka jijjiiraman gorsaa isiniin jedhanii akka bootitti jechuudha. Tole Fooziyaa galatoomii anis asirratti wanni dabaluu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee ni argaa biyya ammaan keessa jiru kana keessatti jechuudha. Waan hundaafuyyuu karaa baqaa kana yoo kadeemamu taate karaa seera qabeessatti osoo deemame baay'ee bareedadha. Sanis jechuudha paaspoortii fi umriin isaa jechuudha barumsa isaa erga xumuree jedhee yoo seera qabeessan karaa seera qabeessatti yoo kadeeman taate seera qabeessa waan hundi isaatuyyuu maaliif paaspoortii yoo qabaatu taate yeroo kamiyyuu rakkoo fedhe keessa qaxxaamuree bahuu ni danda'a jechuudha. Amma laaluu dandeenya biyya nuti jirru kana namoonni hedduun anis jechuudha baqadheetumaan karaa baaratiin kan dhufe jechuudha. Laakiinoo dubartoonni amma karaa kanaan dhufaa jiran hedduutu jira jechuudha. Jireenya isaanii jibbanii osoo biyya gurguddoo deemuu danda'an osoo biyya gaarii deemuu kan danda'an jiraatu jechuudha. Asiin karaa baaraa kanaan sobanii jechuudha. Dallaalli sobee karaa hin taane maatii isaatirraa baasee ebaluuyyuu makiinaa bitatee jira ebaluu mana akkanaa ijaarratee ebaluu akkanaa jedhanii karaa hin taane dhufaniitiin namoota hedduu lubbuun isaanii dabran jechuudha. Sammanis jechuudha ammas yeroo dhiyoo kanattuyyuu dubartoota hedduu biyya isaaniitirraa namni ummaa tokkichi fidee dhufee asitti gudeedee akka fedhanitti taphatanii daa'imman ijoollee reeftu xiqqoo jechuudha. Kasilaa baratanii biyya isaanii jijjiiruu danda'an kasilaa immoo heerumaniitu warra isaanii saniifuu jechuudha nama gaarii ta'uu danda'an. Namni tokko beeki yookiin barattee warra kee jijjiiru dubarri takka immoo erga barattee immoo namni gaa'ela hin uumamne hin jiru jechuudha. Osoo gaa'ela sanis hin argin osoo immoo barattee barumsas bakka hin gahin osoo warri isaaniitu laalee isii hin quufin jechuudha. Yeroo dhiyoo kanatti dubartoota hedduutti taphatantu jira jechuudha. Dhiyooma kana jechuudha amma torbee madaabire kana keessayyuu ijoollee hedduu argee hin jira. Kanaaf warreen dalaalaalee yoo rabbi ka sodaatan taate waan akkanaa kana osoo godhuu baattanii obboleettii qabdan obboleessa qabdan dandeettee jechuudha. Paaspoortii baafattee namni biyya biraa yoo deemu taate bar seera qabeessa karaa seera qabeessatiin deemu. Karaa seera hin qabne kanaan immoo karaa baaratiin fidanii baraa laala achirra Itoophiyaa irraa qabdee baraa Itoophiyaa kana keessa qaxxaamurtee Sumaalee keessa qaxxaamurtee achiin immoo bishaan kana keessa as baatee asii Yaman kana keessa qaxxaamurtee hanga Suudii hanga deeman jechuudha. Lubbuu nama meeqatti dabraa jira dubartoota meeqatti taphataa jiran sammalees dubartii qofatti kan taphatan dhiira meeqatti taphataa jiran
Maaliif yoo inni mallaqa hin buufne jechuudha hidhaniitiin ibidda jalaan itti qabuu fa'aatu jira, ija keessaa baasuu jira, qaamni isaa mummuruutu jira, waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf dallaalonni warri biyyarraa qabdanii karaa seera hin qabne nama fidan jechuudha. Asumarratti barumsa guddaa isiniif haa ta'u. Namni isin ajjeesaa jirtan kan mallaqa isinirraa buufataa jirtan obboleewwan keessan waan ta'eef asumaan warri hin jechuudha. Chaanala keenya jala jirtan chaanala keenya kanas viidiyoo kana sheer gootanii namoota hin beekne akka barsiistan abdii isinirraa qaba. Foziyaan immoo har'a mudannoo isiitii fi yaada immoo keessa isii jiru waan isiniif qabattee dhufteef isinis gaaffii na gaafataniif isiniif fidee jira jechuudha. Mee Foziyaa gaaffii birallee hedduu qaba. Ammaaf immoo yeroollee waan nu gahaa hin jirreef mee of duratti hoo daawwattoota keetiif maal qabattee dhufuu qabda? Mee daawwattoota kee warra si jaalatan kanaaf akkamitti ilaaluu qabda? Warreen immoo akka keetii waan akkanaa kana irra ga'eef immoo akkam akka ta'an jetteetiin dhaamsa xumuraa mee waan natti qabdu? Duraan dursee warroota wanna akkanaa kana isaan qonnameef namni waan dabarsiisan yaadu sammuun isaa akka miidhamu nan beeka. Maaliif ani yeroo baay'ee waanan godhe san yookiin immoo waanan dabarsiisan hoggaa yaadu hedduu natti dhaga'ama. Hedduu yaadan taane addunyaa tanarraa maaliifan jiraadhaa nagaa umriinuu nagaa jedhee yeroo yaadutu jira. Isa keessas taree rabbiin nama jiraachuu barbaadu qooda fudhatu maal taana hoona fudhatee maayinni waa baay'een dabarsee kanaafuu waa baay'ee yaada jechuudha. Namoota wanta akkanaa yaadan oo jiraatan namni tokko sammuu isaa kana gorsuu dadhaba malee ilma namaa tokko gorsuun namatti hin ulfaatu. Wanni hundumtuu akka oduu namaaf hin ta'u. Nam beeka sammuu ofii kana akkan isiniin akkana jedhu kanatti sammuu ofii kana gorsuun baay'ee hedduu namatti ulfaaturree hanga danda'ame tokko immoo waan dabarsitan hin yaadina jedheetan yaada. Warroota waan akkanaa kana isaan qonname waan akka amma isiniin jedhu kanaa jechuudha. Bira tartanii maaliif guyyaan har'aa kun guyyaa boruu ta'uu hin danda'u, guyyaan boruu guyyaa har'aa kana ta'uu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu waan dabarsine tokko rabbiin waan nama jaalatu qabatanne alhamdulillah jennee bira tarree waan dabarsine san barumsa irraa fudhannee yaadachuu hin qabnu wannan taane jechuu qabna. Warroonni immoo waan keerii tokko dabarsee warra wannan taane keessa seentanis hoo jiraattan rabbiin waan dabarsitan san waan keessa jirtan kanarraa waan dabarsitan san irree barumsa akka irraa fudhataniif waan ta'eef olumaan galatti ilmaan namaa warri rakkoo dabarsitanis warri gammachuurri dabarsitanii rakkoo keessa jiraatan jiraate waan dabarsitan sanii yaaddanii odoo akka duraanii sannaaf ta'e odoo akka ammaa san akkas ta'e jettanii sammuu keessan ofii hin ciggana wanni hundumtuu Rabbi jedhee malee hin ta'uusin jedha. Gara fuulduraatti waa baay'een isinii qabadhee dhiyaachuudhaaf qophaa'ee jira yaada kiyyaan jechuudha. Inshallah ani yaada jira. Ilmi namaa tokko yaada tanitti nama guutu Rabbi qofa. Sinillee akka na jaalattanitti wanta ilmi namaa tokko wanni ittiin jaalatamu ni jira. Wanni ittiin isiniin na jaalattan osoon oonan beekurree baadhee isin akka natti himtan nan barbaada koomantii jalatti. Wanni itti isin Foziyaa waan kana hoggaan hojjettu nutti tola waan kana nu hojjedhu waan kana iffeenu hojjedhaatoon koomantii jalatti na hawkaa wanna isiffeetan isinii qabadhee dhiyaadha. Ani akka yaada sammuu kootiitti waa baay'ee isinii qabadhee dhiyaachuudhaaf qophaa'eetan jira. Waan akka diraamaalee adda addaa kanan durarree ana yeroo baay'ee diraamaadhaan na beektan waan ta'eef kanaafuu isarree isinii qabadhee dhiyaachuudhaaf qophaa'eetan jira. Na cinaa dhaabbadhaatuun na jajjabeessaa sabiskiraayib sheer godhuudhaan isiniin jedha. Isin akkana jaalattanitti anirree hedduu tokko isin jaalladha jechuudha. Ilmi namaa tokko immoo waan na jaalattaniif qofa osoo hin taane namni namummaa isaatiin jaalatamuu qaba jechuudha. Kanaafan hedduu tokko isin kabajaa. Kanaafan isin jaalladha hundi keessan. Warroonni waan an hojjedhu itti tolullee warroonni waan an hojjedhu itti hin tolunirree warroonni na laaluu feetanirree warroonni na laaluu fedhinirree hedduu tokko isin jaalladha jechuudha. Namni namummaa isaatiin jaalatamuu qaba waan ta'eef. Okay, Foziyaa galatoomii xumurtee jirta. Asitti immoo waamicha kiyya kabajjeetiin as dhufuu keetiif hedduu galatoomii maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa kiyyaan jechuudha.
Asumaan jechuudha anis dhaamsa xumuraa isiniif ka'a. Akkuma jedhe ammas irra deebi'ee jechuudha. Dallaalonni karaa hin taaneen karaa seera qabeessa hin taane jechuudha. Obboleewwan keessan ilmoo namaa jechuudha fiddanii karatti itti taphataa jirtan. Namoota hedduu jechuudha barumsa isaanii gadhiisaniitiin dhufaniitiin jechuudha. Biyya amma nuti keessa jiru kanatti namni jechuudha yoggaa aaree jedhe waan hin taane keessa seenaa suusii garaagaraa keessa seenaa jechuudha. Namoonni biyya isaatti jechuudha abbaa isaatiif biyya isaatiif kabajaa qabu. Ka abbaa isaa jijjiiree biyya ofiis jijjiiruu danda'u hedduun isaanii jechuudha. Gaafa biyya isaaniitti ba'an sammuun isaaniillee qulqulluudha jechuun hiraara garaagaraas hin qabanii suusii garaagaraas hin qabanii erga biyya kana dhufan immoo sigaaraa aarsuu qama'uu waan garaagaraa aarsuu jechuudha waan hin taane waan isaanirraa hin eeggamne jechuudha. Waan akkasiisa waan akkanaati irratti warroonni kufan hedduutu jira jechuudha. Obboleewwan kiyyaas warreen biyya isaaniitti irraa bahuuf yaaddanis jechuudha karaa seera qabeessa malee karaa seera qabeessa hin taaneen ammas hin yaadina ittis hin deemina. San malees jechuudha aartanii waan xiqqoof jechuudha suusii garaagaraa keessa seentanii jireenya keessanis balleessanii jireenya maatii keessanis jireenya biyyas hin balleessinaa isiniin jedha. Dhaamsanii qabu dallaalotaaf jechuudha namoonni jechuudha ilmi namaa tokko biyyaanii ba'an rakkatee erga bahee booda mallaqa hin qabu jettanii warreen saqqaltanii ija isaa balleessitan qaama isaa miitan hanga inni jechuudha lubbuun hin jiraanne takkas warreen gootan jechuudha. Asumarratti of eeggannaa osoo gootanii osoo akkuma obboleewwan keessan yaaddan akkuma haadha keessan jaalatan akkuma abbaa keessan jaalatan sanitti nama miidhaa jirtan kunis immoo obboleessa keessan abbaa keessan akka ta'e asumaan beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf miidhaa kana warreen gaggeessaa jirtan osoo ofirraa qusattanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif warreen dalaalaa jechuudha hedduun isaanii namoota hedduu miidhanii biyya isaaniitti galuu warra hin dandeenyetu jira jechuudha. Of eeggannaa guddaa osoo taasisanii baay'ee natti tola. Kanaaf daawwattoota keenya akkuma argitan fooziyaa barbaadee isiniif fideetiin asitti isiniif fidee jira. Isinleen immoo miti kanaa miti waa hedduu irratti qophaa'aa jirti. Tokkoffaa jechuudha gorsa garaagaraa warreen dubartootaa warreen dhiiraa warreen immoo biyya namaa kana keessatti baqataniitiin jechuudha biyya namaa kana keessatti rakkataa jiran warreen immoo baqatanii karatti du'aniif mudannoo garaagaraa jechuudha isin qabattee isiniif dhufaa jirti. Kanaaf fooziyaa tuub jechuudha subscribe share akka gootan asumaan akka immoo nu bira dhaabbattaniitiin nu qarqartan abdiin qaba. Gaaffii biraa yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessa. San malees jechuudha mudannoo fooziyaa irreef nu kaaftee jechuudha koomentii jalatti kaa'a. Isii qofaa miti jechuudha anarrallee jechuudha mee waan si mudate yoo jettanii kana gaafachuu barbaadan taate jalatti naaf barreessati waan immoo hanga biyya kana keessa jiru narra ga'ee fi yoggaa araboota wajjin dalagus waan narra ga'e jechuudha tokko tokkoof isiniif himuuf qophiirra jira. Koomentii jalatti naaf barreessaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinus nagaan nu jiraadha. Fooziyaa galatoomin siin jedha. Isinirree baay'ee galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hayyee horaa bulaa deebanaa dagaagaa isiniin jenna nagaatti.